sammuke gubbajira jireenyi daa'ima kana ani kukulan lafti barite jedhe kormaan daaqodan nagaan waaqayyo isiniif baay'ata jalqabarratti namni viidiyoon kun sibukeeke koppilink gochuudhaan namni tokko gizee 20 koppilink share gochuudhaan namoota baay'ee biraan nagaa waa'ee obboleessa keenya Firaa'oletichaa fi waa'ee obboleettii keenya Malkaameen dubbachuu barbaada jalqabarratti obboleessa keenya Firaa'oletichaan obboleettii keenya Malkaameerraa kan ka'uudha kan inni beekamtii guddaa argate jechuun barbaada akkamitti yoo jettanii garee atis nama tiraayitiin ijoollee waaqayyoon nu kenne biyya keenya keessa Itoophiyaa kana keessa jiraatanii namoota rakkatoo baadiyyaa magaalaa sun jedhin deemanii namoota baay'ee gargaaran irraan kan ka'u hiyyummaan irratti kufe karaa namoota kana mucaan kun gaafa gara sooshaal miidiyaatti adda dhuftu obboleessi keenya Firaa'oletichaa waadaa galee fi haadha isheerraa mana ijaaree akkasumallee mucaa kana immoo Oromoo saba bal'aa fuula duratti aga ishin barattee xumurtutti barumsa kana bira darbe immoo gara Ameerikaatti illee piroosesii hundumaa xumureefin akka isheen gara Ameerikaa dhuftuuf fedhee liivii duratti waadaa gale guyyaa sana namoota liivii sana daawwatan keessaa ani isa tokkodha jechuun barbaada wantan dubbachuu barbaadetu obboleessi keenya Firaa'oletichaan saba kana biraa galata guddaa qaba sababiin isaa namoota baay'ee gargaara atis nama tiraayitii faana ta'e hojii gurguddaa hojii jajjabaa hojjeteera maaliif amammoo yaada kana kan kaase jechi jedhu natti dhagaame yaada ko ibsichuu barbaade Malkaameen jalqabumayyuu ka waadaa galee fi siidha Malkaameef jalqabumayyuu gara kutaa Finfinneetti kan fide siidha gaafa fidde immoo nama bira keesse nama biratti gargaaraa turte nama biratti harka qabaa turte nama bira keesse kun nama afaan ilaallee walii galuu hin dandeenye saba biraadha lammi biraadha kanatti fiddee bira keesse kun jechuudha kanaaf ani yeroo kana booddeessi gargaaruu hin danda'u jechuudhaan gara kutaa biyyaatti yookaan magaalaa Naqamtee haadha ishee biratti Malkaamee deebisee jira jechuudha. Awaan tokkoon dubbachuu barbaada Firaa'ol gargaaruu isuun fedha sarratti hundaa. Garuu gaafa namni harka namaa reebu gaafa namni harka namaa cabaccabu addunyaan kun waan barruu harka namaa keessa jirtu namatti fakkaachuun dogoggora guddaa. Maaliif yoo jettan jettan yeroo sanatti sooshaal miidiyaa gubbaa taa'ee akkuma hammadee amma fuudhee Ameerikaa ka'uu danda'utti akkuma hammadee amma jireenya mucaa kanaa jijjiiruu danda'utti aasee Firaa'ol. Isuma dhugumaa dubbachuuf jechuudha. Yeroo namaaf waadaa galu borumaaf iyyuu dhaggeeffadhaa namoonni namaaf waadaa galuudhaaf immoonshiinaaliin isin kakaasu. Yoo miira gaarii isitti dhagaame waadaa namaa gaggaluudhaaf simmeetii waadaa namaa galu isitti kaka'u dubbii kana baay'ee isaa dhaggeeffadhaa. Gaafa nama tokkoof waadaa galuuf jettan fuula duratti waa yaada dudduuba keessatti waa yaada iddoo dhaabbattanitti waa yaada maal jechuun barbaade yoo jettan namni si waadaa galtaniif amala kaleessa itti dhufe sanaan gara fuula duraatti jiraachuu dhiisu mala namni si waadaa galtaniif kun jireenya arra jiru kana keessa amala amma qabu amala gaarii isa ta'u amala badaa kana fudhatee gara fuula duraatti itti fufsiisuu dhiisuu yaadu mala nama tokko waadaa galu jechuun namtichi sunis amala jijjiirates namtichi sunis waan barbaade yoo ta'e aga gaafa waadaa sana raawwattutti waadaa galteetta waadaa jechuun waan al takkichatti dubbatame haqamuu hin dandeenyedha jechuudha. Kanaaf iyyuu Firaa'ol ammas taanaan jira Itoophiyaawii uummata sabaaf salammii kana gooyyomtee jalaa ba'uu dandeessa. Bamnin tamir waaqayyoon gooyyomsitee ba'uu hin dandeessu. Maqaa waaqayyootiin namoota hedduu duratti Malkaameedhaaf waadaa galte. Keessumaa hiyyeessa tokko waadaa galchiisanii waadaa galanii fi gammachiisanii jalaa fuudhuun abjuudha. Amileen mucaa kanaa agam amileen maatii kanaa agam akka rukutamu isa dhugaa waaqayyoo sirriitti yaadani. Ani Firaa'ol namoonni Firaa'ol itichaatti beektan koppiliingi share gochuun Firaa'ol biraan nagaa. Isa dhuguma waaqa jiraataa sitti hima. Namni koppiliingi share godhe biraan nagaa. Waan kamiin mucaa lafaa ol dhuftuudha ol adeemtuudha bara. Tarii bakka itti geesse sun mala ofii dhiisuu danda'a. Bakka itti geesse sun jarreen sanarra jaallattiif Malkaameedhaaf qabdu ilaalchatti Malkaameedhaaf viiw'atti Malkaameedhaaf qabdu walitti dhufuu dhiisuu danda'a. Waan xumuruu hin dandeenye maali waadaa galte? Waan raawwachuu hin dandeenye maali waadaa galte? Qabeenyaa kennuutti agarsiifachuu barbaadde moo? Jaallatamummaa qabduutti agarsiifachuu barbaadde moo? Ati Malkaamee durayyuu namoota hedduu gargaaraa turte. Warra Maaster Abinnet Kabbadee faana hojii gurguddaa hojjetteetta. Beekamtii kan argatte garuu Malkaameetti kaasite. Abjuu mucaa kana jalaa dhoksite. Ibsaa mucaa kana jalaa dhoksite fuudhii itti deebise. Dhugaa waaqayyo sirraataa sitti maara. Waan gochuu hin dandeenye mucaa kana golatti deebisu si barbaachisu bara. Ardi addunyaatti wiigii bittee mataarra waan dhangalaafteef surree bittee waan mataa waan mucaatti tarakaasii bittee mucaatti waan geete mobaayilii bittee mucaatti waan geeteef tiiktakii waan itti mucaa jechi hojjechiisteef mucaaf tasaakkira milkaa'eera bakka yalla kana booddee iyyuma nagartu waan jetteesti fakkaata. Wiigii fuutee mucaarra facaastee waan darbeeraaf jettu sitti fakkaata. No akkas miti. Waadaan
waadaan immoo herbuudha. Wanti nama jala barabaraan miilli isaa innaafamne immoo waadaan. Waadaan miilli waadaa innaafatu isa dhugumaan sitti maa jira. Barabaraan si duukaa fi barabaraan si bira afuu hin danda'u. Gaafa waan tokko waadaa galtu yookaan rakkoon mucaan kun uumte rakkoon mucaan kun balleessite as baaftee hawaasa kaleessa Oromoo kaleessa sabaaf sablammii kaleessa dura dhaabbattee dubbatte duratti as bahee dubbatte Oromoo sabni bal'aa sabaaf sablammii sabni bal'aa mucaa kana hin gargaara. Isa dhuguma asitti dubbachuu barbaada. Kanaaf iyyuu namoonni viidiyoon kun seqa qabe koppii gishee gochuudhaan firaawulitti cabiraan dhugaa. Ani obboleessi kee firaawulitti ta'anii maa dhaggeeffadhu. Mucaa kana waadaa galte raawwadhu. Yoo nuyi sidiin ati dandeessa mirga gara kiisii kee keessaa ba'a wanta nuyi waaqayyotu sinnisu. Dhugaa rabbi maal akkamittiin intala hiyyeessaa tokko ibsaa si jalaa fuuta maal akkamittiin itti dukkaneessita. Kanarraa waan tokko baradhaa. Harki nama kamii nama buusala. Abbaan qabeenyaa qixxatti nama ganu. Hiriyaa gaarii qixxatti nama ganu. Firri gaarii qixxatti nama ganu qaba dhaggeeffadhaa. Baga si caalaa mucaan kun Kiristoosiin qabaatti si malee waaqayyo nama qaba waan ta'eef. Si malee abbaa qabeenyaa baay'ee qaba waaqayyo. Si malee ogeessa baay'ee qaba. Si malee Awurooppiidha Ameerikaadhaati gola kaa'atee dhoffatee qabeenyaan badhaadhe nagaadhaan kan badhaadhe ogummaan kan badhaase iddoo qaba waaqayyo. Sabaaf sablammii Itoophiyaawii marti keessa mucaa kan xarfa keessa diriirsaa mucaa kana gargaarani. Isa dhugumaati. Namni amilee jiraata mooraaliidhaan jiraata. Keessumaa dubartoonni mooraaliidhaan jiraatu. Mucaan dubaraan kun akkam akka mooraaliin ishee cabu akkam akka mooraaliin ishee qufu. Kanarra dubbisuu dandeenya baay'ee nuuf gaafatu waan ta'eedhaaf. Ani kana isitti dubbachuu barbaadu isa kanadha. Angireen isa mucaa kana gargaara. Fuula nama 5,000 immoo 6,000 duratti waadaa galte kanaaf raawwadhu. Intaajjimta uummanni kuwaasiin jedha bara muun nama ammoo gadeedha. Hedduu hojii gurguddaa hojjetteetta. Thank you. Garuu isa kanaan hojii kee isa gaarii akka ta'e balleessu dhuga. Kanaafuu koppiliin ishee gochuudhaan biraan naagaa atis nama achiraatii waaqayyo sun eebbisu hojii gaarii kanatti jirtan jajjabaadha siin jedhani ulfaadhaa kabajamaa namni hundumtuu koppiliin ishee godhe akka biraan goon yaala waaqayyotiin siin gaafadhaa. Thank you. Galatooma. ለካ ፎሎ እየሸቀልባት ላይክ እየሸቀልባት ነው እንጂ ልረዳት አይደለም ያመጣት። አንድ አመት ሙሉ አንከራቷት፣ አንድ አመት 2 አመት አንከራቷት ከልጇ ከቤተሰቦቿ ነጥሎ መልሶ እዛው መለሳት። ልክ ልጅቷ ስትራሳ ሚዲያ ላይ እቺ ሌኒዝ የምትባለው ራሱ እቺ እንሽላሊት እንዴት አስቻለሽ? ሴት አይደለሽ? እንደው ሌላው ይቅር ሴትነትሽ እንዴት አስቻለሽ? ለኢትዮጵያ ሕዝብ ወጥተሽ አትናገርም? እንዴት ነው አብረሽ ግፍ የምትሰሪው? እንደው ሌኒዝ የምትባለው ራሱ ሸኳካ አንቺው ራስሽ እንዴት አስቻለሽ? አብረሽ እንዴት ይሄን ግፍ ትሰሪያለሽ? ከዚህ አውሬ ጋር እንዴት ተስማምተሽ ህፃን ልጅ ላይ ግፍ ትሰሪያለሽ? ግን ተረጋግጧል። ክያ ልጅቷ አይደለች እንዴ ያወራች ያለችው? በሰው እኮ መወራት ከተጀመረ እኮ 6 ወር አልፏል እኮ። በሰው አልመራም መጀመሪያ ልጅቷ ለያት ብዬ እኮ ነው ቁጭ ያልኩት እስካሁን ድረስ። ፍራኦል አውሬ ከሆነ ፍራኦል ሰይጣን ከሆነ እንዴት ነው ሌኒዝ የምትባዩ? እንዴት ተባብረሽ አብረሽ እንደዚህ አይነት ጭካኔና ብልግና እንዴት አብረሽ ትሰሪያለሽ? ህይወት አለሽ፣ ሴት ነሽ። ለወደፊት ምን እንደሚገጥምሽ አታውቂም። ኢቭን አላገባሽም። ልጅቷ ስሟ ማን ነው? መልካሜ ልጅቷ መልካሜ ትባላለች። ባለፈው አመት ትዝ አይላችሁም እንዴ? መልካሜ ትባላለች። ወጥቼ ነው ቪዲዮ ሰርቼ ከሚሊዮን በላይ ሰው አይቶት በእድሜዋ ቀለዱ። ላይክ ደህንነት አይኑ ይጥፋ። በእድሜዋ ቀለዱ፣ በህይወቷ ቀለዱ። ጭንቅላቷ ላይ ነው የቀለዱባት። እኔ የገረመኝ ላይክ ይሄ ሰውዬ ሰይጣን ከሆነ እንዴት ሌኒዝ የምትባለዋ ሴት ነች፣ ብዙ ነገር የምታውቅ ይመስላል። እንዴት ብላ ነው የተባበረችው? ፍራኦልን እንዴት ትተባበረዋለች?
የአንዲት ህፃን ሴት ልጅ ህይወትን በማበላሸት እንዴት ትተባበረዋለች? ነው ይሄን አልቀበልም ብላ እንዴት ወጣ ለኢትዮጵያ ህዝብ አትናገረው? ሴት ነች፣ አላገባችም። ሃው ያ ሁሉ ቃል ያን ሁሉ የውሸት ቃል ደርድሮ አሜሪካን አመጣሻለሁ። አያምጣት አሜሪካ። ትምህርት ቤት አላኳትም። ትምህርት ቤት እንኳን አላኳትም። አልረዷትም። ምንም አልረዷትም። ያለምንም ክፍያ በዚህ ዘመን ግርድና ነበር ሲያሰሯት የነበሩት ያለምንም ክፍያ። ኦፍኮርስ ቻሌንጅ እንጀምራለን፣ እንረዳታለን። እኔ እረዳታለሁ። ዋይናት ፍራኦል ምን አረጋት እንዴ? ደንቆሮንሽ እንዴ? እኔ እንደ ሰው ልጅ ክፉ አላየሁም እዚህ ምድር ላይ። ወይ ባይዶ ገብታችሁ መናገር ትችላላችሁ። የምታውቁትም ነገር ካለ ማውራት የምትፈልጉት ነገር አለ ማውራት ትችላላችሁ።